لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن شاء الله إن شاء الله. ما نفكر تابو hawaasa keenya keessumaanuu ulamaa'ota keenya rakkoon jiru namni nama gorfamuun nama dinqisiisa. Namni nama gorsu yoo isa gorsan nama dhiba. Nama gorsuu dura uf gorsuun barbaachisa jedheetiin hubadha. Nama gorsuu dura uf gorsuun, nama xiinxalluu dura uf xiinxalluun, nama hoogganuu dura uf hoogganuu danda'uun dirqama. Ati yoo mataa kee hoogganuu dandeesse nama hoogganuu dandeessa. Yoo uf hoogganuu hin dandeenye nama hoogganuu hin dandeessu. Nasihaa kee hoogganuu dandeenyaan maatii kee hoogganuu dandeessa. Maatii kee hoogganuu dandeenyaan aanaa kee hoogganuu dandeessa. Akkasumaan ol baata. Ani ilmi qaba jettee ilmiin ta'e yoo akhlaaqni bira hin jiraanne gatii hin qabdu. Ati ilmi qaba jettee ilmii ta'e amalli bira hin jiraanne taanaan gatiin hin jiru. Rabbi nama biratti illee ilmiin amala hin qabne gatii hin qabdu. Badii qabdi malee. Ilmiin akhlaaqni bira hin jiraanne gatii hin qabdu, badii qabdi malee. Dura dursoo hadiisa Bukhaarii hundi keessan beektu. Jecha Rabbii hundi keessan beektu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa jalqaba da'waatti gadi bahuu dura maal barate? فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ما لني أجل القرآن سن فكرا معنى أن كان أدرؤ في قرق الله جيتشودا نما قرق الله السبرة فقالوا uflaalle kaanee sirrii jira moo sirriin jiru ani yoo jedhe dursee waa dubbachuu dura waan dubbattu kana mazzani jechuudha jalqabuma. Maal dubbadha? Maaf dubbadha? Eenyutti dubbadha? Eenyuuf dubbadha? Dhumarratti immoo deebiin dubbii kanaa osoo namni naa deebise maal ta'a? Ajaa'iban isinii himu. Yeroon kiyya akkuma beektan dhiphaadha. Laakiin akka isin hin gowwoomne isinii himu. Sa'a lama qaba ani ka feesbuukii fattashu. Sa'a lama qooda kenneefii jira. Caqasuu malee, laaluu malee, dubbisuu malee deebii takka hin kennu. Yaada tokko hin kennu. Otoo waan deebisu taate tokko tokko isaa irratti waan afaan isa qabu harkaa qaba. Waan afaan isaatti dhoqqee dhabu harkaa qaba. Laakiin isin Oromoodhaa afaan hin beektanii maal godhaa cinqadha.
dubbataa salphisuun jarumaa cal'isu jetti Oromoo. Irra isinii deebi'u dubbataa salphisuun jarumaa cal'isu. Isa salphisuuf jalaa cal'ifna malee isatti deebisuu osoo ka barbaannu taate harfan dhugaa isinii himaa. Salafiyyaa jettee ooftu. Eessaa fidde ati darasaa kenna ka salafiyyaa jechaa ooftu kun bara. Umrittis darasaa kenna barnootattis darasaa kenna. Barattee bira taruun kee danda'ama. Laakiin salafii bira tartee akka salafii taatee jirti. Salafii taatee jirta. Miti salafii miti salafiidha. Atiin diin balleessuu deemtu waan si himuu qabaan lallaafina bishaanii waan nama fudhatuun seenan. Us jennee kalee eessa turre sheeni keenya sheejanaa allaree bilaa hunaawu waan gabaabduu ibsee jira bakka kalee turre. Itti hidhamullee itti dhimamullee itti cinqamullee Jadi akan terdohne, sama terdohne, itti hidhamne, itti cinqamne, itti salillee mata tureennu maalo beeksisa. Deebiin keenya malee hunda isii takka kaan beeyna adabachiisu sirna jira jedhee yaada. Waan isiniin biyyattiin jiru biyya heeraa fi seeraan guutuu beekaasi. Heeraa fi seera ala namni bahe tokko lallaafina bishaanii waan nama fudhatu seeranii meemaa qabdi yoo deemu waan yaatu hunda yoo dhageenyu yoo bira fudnu yooka waan dadhabne yooka waan wallaalle yooka waan sodaanne laa amma biyyattii amantii kana islaamummaa kana ammaaf natu hooggana ammaaf yoo biyya keessatti takaffulaan gara magaa jettee yoo kayaantu taate beekamsi qusadha malee dhugaatu himu seera fi heera si bulcha. Seeraan kun wanta xiqqoo of jala laaluun barbaanne Oromiyaa ani Oromiyaa itti boonaa jira. Oromiyaan boonaa jira. Oromiyaa keessatti yeroo Oromiyaa bulchaa turellee rakkoon nan mudanne. Wamaa'ii gurguddaa miti Oromiyaa miti biyyattii Itoophiyaa hoogganutu si keessa jira. Anam osoo tura nama reachiiftanii dhugaa siin muudhaaf waltajjii kanaan gootan qaama si rakkisu nan gorsa. Afaan kana beektaa? Qaama si rakkisu akkuma diiniin addiinuun nasiihaa. Addiinuun nasiihaa. Yoo ta'uu baate barbaadu bahee afaan qawwee fudhatee mukatti ba'uu danda'a. Biyya seera fi heeran bultu keessa ta'ee nuti barne amantoota gurguddaa biyyi qabdu waliin bullaa jirra. Wal kabanyee waliin deemaa. Biyyattiin Itoophiyaa bal'oodha. Akka Harargeetti yoos deebi Harargeen baaseensa walittu Hararis Harargeelleen walittu ulamaa gurguddaa gahaa qaba. Kadabrillee hooggansa ulamaati jannata rabbi haa gammachiisu akka sheeka keenyaa jaalatamaa shee Adamu uumaadha. As kan harka keessatti hafee hoogganaa jirullee ulamaa'in gurguddoon Harargee keessa ciisu kan maqaa isaanii lakkaa'anii keessaan ba'an
harargee miti biyyattiidhaaf beektuudha. Gamtaan ulamaa harargee gatteettanii rakkoo yoo qabaattan nasihaa walii dursitanii kennuu qabdu. Dursa gorsa walii kennaa. Yoo gamtaa ulamaa harargee bira wanni dabre jiraate gamtaa ulamaa Oromiyaatii dabarsaa. Gamtaan ulamaa Oromiyaa ni gorsa jedhee yaadaan. Gaafa achi bira dabree ganda kenna dhufe atuu beeyta. Afaan kana beeyta. Ani nagaa jaalata akka malee. Ifama achi bira dabree amantaan kumuu kabajamaa wal kabajeeti ka waliin jiru. Hin kabajuu taanaan amantaa namaa kabajuu dhabdi taanaan keetis hin kabajamu beeki. Kabaja abbaa ofirraa qaba jechuudha. Waan yaatu tana ni dhageenya tuffiidhaaf bira hunna jechuu beeki. Inna Allaha la yumli lil-zaalimi itti dabalaaga. Mootummaan waan kana hordoftii beeketi. Ni obsiti. Qabdummochi beeki gaati. Heera kamiin bulaa jirta biyya kana keessatti? Heera addaa qabda? Heerri biyya kanaa heera wal qixxummaa, heera wal kabajuu, heera wal jaalachuu, heera misoomaa, heera tokkummaati. Heerri mirgi dimokiraasummaa baay'ee jira. Dimokiraasummaan yoo ati uf kabajjisi kabajuu jechuu maanaa. Dabartee mirga namaatitti dabartee akkasumas kunis dimokiraasii itti taasifamuudhaan ni gaanfatta. Nuti yeroo ammaa akkuma agartan majlisa sarillee beekuu dandeessu waan keessa dabartan wanni banaa goonee abbaan barbaade iddoo barbaadetti akka barbaadetti halkanii guyyaa walgahii isaa akka barbaadetti oofachaa jira banaa goonee akka Itoophiyaatti. Karuu laalaa jirra laalaa jirra waan bira dabarsan wal bira qabnee laalaa jirra. Majlisa abbaan barbaade banatee bakkuma barbaadetti gattaa'ee kitaaba isaa itti diriirsaa jira. Caqasaa jirra, daawwataa jirra, jaalataa jirra. Waan biyya ijaaruu barsiifta taanan si gargaarra. Waan biyyan diiguu barsiifta taanaan barsiisuu miti mataan kee mirgan qabdu. Usni taanaan waan dadhabne faasi fakkaatee tiyooraatte dogoggora keeti. Uruman deebi'a. Baay'ee xalaallee isin barbaachisu seera kabachiisuudhaaf yeroo mirga argannee takkaatu Itoophiyaan takkaatu seenaa Itoophiyaa keessatti amantaan muslimaa sadarkaa kana ga'een jiru. Kana isin warri as jirtanii miti qabeeytan addunyaan beeytee jirti. Addunyaan takkaatu seenaa Itoophiyaa keessatti carraa arganne kana yoo ufumaa wal harkaa fudhachuudhaaf yaane walitti hin dhiifnu waan akkasiin seenaati. Awliyaa tokko jira yoo deeman awliyaa sana nam shantu dhuma yoo oolan immoo shantana dhuma gara jittuu fuuti
shantamni dhumuu wayya moo shantumuu wayya akkasimi nuti ulamaa'in jiru kuni kabajaadhaan jiraachuudhaaf mirga ulamaa'ii kabachiisuudhaaf ulamaa'in rakkoo qabu shan yoo ka jiraatu taate shantama hafe hambisuudhaaf tarkaanfii seeraa fudhannaa beekikan bilisummaa fi mirgi kee daangaa qaba daangaa san bira dabarte taanaan biyya seera fi heerri jiru keessatti carraa argannee gonfannee addunyaan nuti qansifte kana warqa fuudhuudhaaf yaalta taanaan hanguma siin jedhe kanarra hin dhabu kabajaa ofirratti qabuun dirqama keenya amaamaan tuni waan ofirratti harkaan naannesse malee gadi buuti kabajaan keessaa isii caalti keessattuu Oromiyaan gandi tokko sabni tokko ka amantaan takkaa ka afaan takkaa maqaa adda addaa baafatte bifa sanii hin deemta taanaan amantaa kan kee akka barbaaddetti godhuu dandeessa godhu mana kee keessatti godhu amantaan sababdee kan dhoo amantaas uffattee hawaasa islaamaa addaan baasta taanaan carraan sun dabreera ammaan isinillee waan guddaa gootanii feesbuukii ijoolleen ajandaa isinitti uumuu deemtu duukan deemina tuffadhaa hojii keessan hojjedhaa gara boodaa maaltu dhufuuf deema gara boodaa ufumaa hulaa bal'ootan ofitti dhiphisuuf deema yoo qaamni biraa eeyyama kenna malee waltajjii tokko maqaa amantaatiin godhee rakkoo kan fidu taate maaltu dhufa walgahiin kumuyyuu eeyyama kenna malee akka hin godhamne jennee qajeelcha qal'aa tokko gadi yoo dabarsine jaalatillee homaa godhuu hin danda'u ajaja qal'aa san kabaja akka hin dogoggore seerri seera mataa ofii danda'e qaba hulaa bal'atte tan walitti dhiphisuuf hin deemna jechuudha qaraara kana Oromiyaan gurmeessee seera qabsiisee nuuf ni dabarsaa hojiirra akka isin oolchinu beekuu qabdan immoo Allahu Akbar sinigale mungal akkanuma wanyee adda galla jettee yaaddaan dogoggorte insha Allah seera fi heeran hojiirra sii ooludha isii tana waadaan sii gala Harargee hunda shittoo rabbi haa taasisun je'a Oromiyaa hunda shittoo haa taasisun je'a Itoophiyaa hunda miskii haa taasisun je'a